attention anche tu natti matorni kara Facebook ijoollee baay'eetu ana bicharraa iyyuu obboleessa illee nyaatte jette nyaatte jirti qabatamaatti jira obboleessa waliin dhalatte moo obboleessa faana alatte kana deessi maal goote nyaatte dhagaa nyaattu hedi amma beeka bineensa namni hiriyoota qabdii Dubaay ani hiriyoota isheen beeku obboleettiitti kan altoofi tokko nan beekan jirti Dubaay keessa ashuu jimmaa ridoo kaa dubbifte taate ridoo dubbifte taa ashuun ridoo okay lako gaafatti maal siin jetti yoon argee isiin deebisaatti isayyuu yoon argee isiin deebisaatti naa deebisi anamma kana si eegaan ture Jafur qulqulluun si eegee naa deebisi birrii kiyyaannaani ati waan argattu iyyuu miti naan jette deebistee immoo boontuu jimmaa ayee lakkoofsa bilbilaa isii kennime eessaafid qabatteen jirtu silkii kan biraa keessa jira malee qabattee jira warri Wallagga Ba'aa akkamitti dubbattu ijoolleen gara Wallagga Ba'aa kun jirtu ijoolleen gara Wallagga Ba'aa akkam jirtu Wallagga Ba'aa itti miti mucatti maali afaan koo siin galumoo akkanumatti dubbatu dubbii kee xiqqoo beektaa cabaadha arrabni kee natti lakkoofsa ishee lakkoofsi ishee 97 97 52 shallama walitti aana jechuudha 97 15 42 42 13 maal maqaan ishee Loome kee maqaan hankiya singitaniin si beetti warqeetiinis na beetti singitaniitiinis na beetti naati lakkoofsa hiriyoota ishee qabdaa hin qabuun kanuma qaba kan abbaa manaa ishee kan hiriyoota ishee barbaade hin qabanne kaani kanuma ishee kana bichaa qabadhee jira ammaaf qabachuu qabda gara fuula duraatti yaadde deebitee illee galatoo minaan hin jenne ajaa kee baattee deemte dhattee fudhatte mucaa yaadeettu kun galatoo milleen jettuu bakka guyyaa guutuu ajendaatti siif hinne kan hiriyoota ishee barbaade kennime amma hin qabanne kaaqanii keessaan illee si ergama gara wanta ilaa dhaggeeffadhu lakkoofsa maatii ishee obboleessa ishee waan dawwalamu hunda fudhadhuu kottu sii galee suuraa ol baasuu dur suura ishee nan qaba sagalee ishee nan qaba riisiitii nan qaba lakkoofsa ishee nan qaba kan malee lakkoofsa ishee kan biraa qabdaa kanumaan qaba lakkoofsa ishee abbaa warraa qabdii qabdi lakkoofsa abbaa warraa sana qabdaa hin qabanne lakki kana karakkoon kee egaa raqeensii qabee dhufuure har'a ijoolleen maal taata ijoolleen dhuftan kun tartiiban beettanu dhaqee lakkoofsa qabee dhufa mooriyaan waan akkanaa qabattee dhufne maal fayyadare ani lakkoofsa ishee kana kaanii kanuma qabadhe suura ishee nan qaba sagalee ishee nan qaba sanaa miti lakkoofsa maatii namatti dhiyaatu hundaa maaliif hin qabannedha baran kanan siin jedhaa jiru samma deebistee nagashii ta'a fidadheetiin dhufa mee suuraa si yeroo tokko agarsiisi kan ishee moo akkamiin lallaafaa jirta qoyi simmararee
Akka lalallaabti afurri kee ol laquu gadhaquu gidduutti rakkataa jira ol lalallaabte. Ori kometti akka ijoollee taafis giriin godhaa. Illa lalallaabte. Ay gaa'ee si mararee hin jire kamaalaan godhare. Ay illa lalallaabte maal godhure. Ay maal taatan. Ijoollee taafis giriin gaa'es taafis giriin. Kami kana keessa? Ishee duuba. Isin dubba jirtu moo? Qal'oo dhiiran si anjetti ijoolleen. Ijoollee beektuu si kan? Tokko eeyyen jedhaa jirti jala kana isii nyaachuun nabdu'e. Lakki obsii isheen jedhamtu jalaati ishee dabbateetti kiyya. Ajimaan jirti. Eessa jirti siin? Ajumaan jirti. Mee ijoolleen beektan itti dhiyoo jirtan gaa'is ana hidhaame. Ajimaan warri itti sixxan ana hidhaame warri beektan. Daabboon si haballeessu bisillaahi. Ana hidhaame yoo layisin galcha. Warri itti sixxan baangaalii waliin oolti. Mee namni dandeessan namni beektan ana hidhaa akka waliin sin galchina. Obsii sana ol naagash isheen hin beekti garuu as keessa hin jirtu isheen. Itti bilbiluu dandeessi ookee obsiin hiriyoota ishee beekti. Een beekti garuu isheen firuma beekti malee hiriyoota ishee keessa naa beektu waan qabdu miti. Ati sillee jaallataa jiran ati jaarsa qabdaa? Qabayee. Nagaatti gaa ijoollee. Ayyee ishii Biraanee Booyyaa. Nagaan siifaa ta'aa dhuguu akkam jirtu? Sillee nagaan ta'u. Beekta moo? Lakki ani ergaa wayii sitti machuun seenee mucaa wayii bu'aa jira yaa dhuguu. Malee ati hin boonye miti? Eegan boonye eega itti hin boonye taa'ee gaa'e. Obsii ol gashii danda'a walachaa jirti jalaati. Obsee lakkoofsa barreessime obsee. Obsee lakkoofsa barreessime olan si galchaa abaaboo darbe yookaan obsee. Kuna tokko barreessi. Malaanuu narratti jaallatte masaanuu. Malaanuu narratti jaallatte masaanuu. Si harkisee obsee. Okay ishee harkaan koppilingi guys. Emee harkaan taappi iskiriin godhaati. Tole tokko nagaan si illee ta'u akkam? Galata rabbii dhugaa guddaa galatoomi guyyaa sadaffaatti si arganne. Naan hin beekta miti tan dawwaletti ol galte miti? Laa ani itti gara biyyaatti bilbiluu hin dandeenya. Tokko gara Itoophiyaatti jechuudha. Maatii isaanii lakkoofsa isaanii maal isaanii ammayyuu fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Nuti naannoo tokkodhaan amma wal miidhuu nutti hin fakkaanne jechuudha. Ani waan sitti himuu barbaadu asirratti jabeessee kan mucaa kanaallee miidhamni isaa miidhama salphaatii miti. Hamma manni irratti gurguramuttidha. Akkati itti nu himmitu darbee immoo siisterii koo jechuudha. Haraaxaa harmeen ishee fuutee nuti haadhaatiin garaagara abbaatiin tokkodha. Haadha bira jirti isheen haraaxaa fuuteetu amma waan kaffaltu abdeetu amma of ajjeeftutti gahaa jirti jechuudha haati. Innaa kanaaf tokkummaa hadaraa kennutti ni siina. Sagalee nuuf ta'a. Mucaa beeksuma beeksan amma lakkoofsa mucaatti naannoo bilbiluu hin dandeessanii? Mucaa kana hin beekna qabatamaatiin lakkoofsa nuyi qabannee jirruuf sagalee shabriisitii qofa. Garuu immoo lakkoofsa tokkummaa kan maatii malee kan hiriyoota hin qabnu bara. Kan maatii immoo Itoophiyaadha. Isii argachuu dura utuu maatiitti hin dawwalee isii barbaade baran. Kan hiriyoota ishee ton taane kan obboleettii ishee kana amma deemetaniin bilbilee namarraatii fuudha. Isheen bira dhaabbattu kun fuulduratti gaafa dhuftan lakkoofsa qabadhaa. Tole lakkoofsa sirriitti qabadhaa kan maatii kan maalii kan hunda isaa jaayita godhadhaa kuttaa callistanii hin dhufinaa tole.
Ishi tokkumma yaadatti nu qabaddu dhugaa rabbi birrii Miira namni kuma biqilchi 700 namni mucaa kana arguu dandeettan guys jirtu. Namni lakkoofsa isheen qabaa aannan danda'a jettanii mee ana hidhame. Ana hidhame. Tarii sodaattaniitu laata karaa tiiktookii keessoo naa barreessaa jirtu yoona. Tiiktookii koo seenee ilaalu. Tiktokii ishee warri jettan kun tiktokiin ishee jira. Tiiktookii ishee jala lakkoofsi piroofaayilii jala jira. Injiru. Injiru achi jala. Ana abbaa manaa ishee jala iyyuu hin jiru. Kan siisterii ishee jala iyyuu hin jiru barbaanne amma. Buukuma isaanii irratti tiiktokiin isaanii irratti suura isaanii gadi baasan hin beekame guyyaa tokko iyyuu. Okay. Abbaa manaasiti. Eessa abbaan manaasi? Asuma keessa jira. Nama eessaati?